Qabadha. Lamaan takka gasiidhiisa yoo eeyyaman eeyyamtan. Haa? Lamaan takka gasiidhiisa yoo eeyyaman eeyyamtan. Leenjamoo. Ilaw wallahi asumarraan dirisha kanarra. Shukutii moo? Bani kaa viidiyoo bani. Gaddise bulesso. Addunyaa bani viidiyoo arguu barbaanna. Awareertu. Warra eeggadhaa warri jala kana hirtan hundi keessan. Wallahi. Waraabaa hundi keessan. Maqaa fardaatiin dhugaa hamaa jira. Obbolesso diinni akka nun dafarre viidiyoo. Abboo bani kaa arguu barbaanna bani kaa namni akkatti nama nu booda bilaasha rasaasa keela han balleessini. Yalla bana. Video bani mangisti. Ayya. Follow goda. Wallahi. Isa miti kun kabiraati ilu. Kabiraati. Ayyatu tumale ijoollee maqaa kennan messenger kana keessatti bar shugguxii fi waan kilaas guutuudhaa olti bar. Video wanoon agarsiisin garuu meeshaan agarsiisin akkanumas sagalee majari malee. Obbolesso waan takka godhu achi bahee laal haa godhu wallahi maaliif ennaan silkiin kiyya viidiyoo naa banuu dide wallahi maaliif akka ta'an hin beeku Imbana kuma kudhanii wayi qabde sitti erge amma jalaa qabi kuno ati wayita akkatti jawala afuu forfaayilii kee kana gadhooyte wannoo diimaa sa wayti jedhe seendi gooto kumaan baran. Save itti godhee jala. Viidiyoo waa baname jedhama. Ate sabat. Tu salvata. Bayi dhugaasi amma isa fiigee achi goriiti. Achi bayi dhugaasi argaan jirru meeshaa. Inni faan dhugaa kuma. Wiiti qabadha guys. Itti naq qaqqabi. Itti garakkara biibii kicha. Matarra dhoyne horiyaa. Wallahi gubadhee har'a nama meeqan na seensisuu dide jala taa dhaqe. Waan namaan beektu horiyaan. Simbirree wayiidha isa mayi irratti horgite gabbayi. Simbirree maal godhaa jiru? Gaduma bahee badettaa dhukaasu. Achi siiqi mana an beeku san jirtaati? No, meeshaan mul'isina farso meeshaan mul'isina akkasuma dhiisin nurra cufa. Akkuma jirtu sani qabadhu meeshaan cufa tiktookiin cufa. Kopilinkii godhaa isi warri jala kana jirtan kopilinkii godhaa. Laa gadi bahee wannaa irraa naa dhukaasu gidaara tokko qabaa qoyi gidaara irraa hin dabarsaa kiyya. Gadi bahiidha yadeeroo kiyya. Lammata naftanyaan takkaasii dhufteen fincooytu mana kanaa qawween dhukaa ooletti. Wallahi. Anillee dhukaa dabarsaa. Garuu yaa kiyya kana qaryaadha. Yiisi walii yaatte si qabdi. Eeggadhu aklee harkaa qabdaati. Asukumaara gurbaan lafa. Koi baay'eetti naqadha. La ingaadhi rabba sadii afur irra dhayin. Takkabichaa dhugaasi hedduun dhugaasi ningaa. Lala takkarra dhayin. Gurbaan soddoma. Baakee takkarra dhayin. La bo dhiira rasaasa can jaadha. Lamangaa bibi. Share kopilinkii godhaa. Kopiliin godhaa hundi keessan guys kopiliin godhaa. Itaa warroota tush tokkokkii tanarra yaate. Al xurxurii hunda hudduu irratti dhaam biyya kana irratti horii atti ergee hudduu irra dho'isisa. Waan nama beekne sichi yaate alba'aa oolti guyyaa guutuu. Wallahi. Gurra gadi yaa. Biyya kana dura Irratti hidhate suntu kanneen baru manni hin beeku yaa akhi. Foolot. wallahi. Amma bara saayyaa barsaanii usmiyyee rabsaa oolti gariin tokko wallahi no soo fichiisuu barbaanne. Biyya kana jira. Aboo gaafa mucaan baay'ee nama sadii afurii takka fidii afarsoo haadhu kaaftu guyyaa. Nama sadii afurii takka feerre. Wallahi gaafa mucaan nu baye. Maltaati warra gaaraa kanneen ol yaasee fide wallahi. Warra akka bilaalfaa. Wallahi billaadhu. Wallahi amma naftanyaan takka mana kana jalatti nu daantu lammata deebitee. Wallahi naftanyaan takka mana kana jalatti nu daantu. Naa obsaa dhufe. Rakkoon qaba bibi suuta itti naqi lama wal jala gadhiisi ol deebii taa'i maafi mushkilaa inni yoo si duudde jarattiin ani hin beeka rasaasa eeggadhu wannoon akka wannas hin jenne hudduu duubaan si darba rasaasa eessa gotta billaale gurbaan garam kutte
Maal Abba godhe? Umar anillee tokko sumalee jala keessaan voice naa kaa'ee Facebookiin inni tokko saadha Umar Bukaari. Umarinuun qaba bo. Laa ilaaha. Aboo maal Malloo godhu keessa. dhiisi ka atamma lola deemaan jirtu kana siin gaa dhiisi wannoo godhaan olini. Akka isinii dabalu moo hin gaa? Dhagayamaa sagaleen. Gaye Sagaleen hin jira. kana gurra nu duuche. Yaa Kalas. Dhuga'ee? Wallahi akka gammachuutiif guyyaallee shoddee biratti marraa meeqa rabbi jedhii nagalchi jedhaa dhaqee nagalchi jedhaa dhaqee nagalchuu dide. Bakka dis gurra nu Amma dhuga'ee jira? dis. Tokkokin nu ada badis, tokkokin ada makan kan segala ada kayak. Laga Dhageenne ka dhugaasa. Galatu ulfat. Hin dhageenne. Di cuma ni kurang kabu, anak kurang ada duit. Wallahi hin dhageenne mana keessa ka dhugaasa wallahi hin dhageenne. Dalagaa. Mana bagur bangga bayar ya kisah ini dufura Wallahi kartu. dirisha banadhee asumaan dirisha irraan gadhiise. Dirisha banadhee dirisha Aboo banadhee. Mashallah. Dis adero kia diset. Fago dem tindaga jarat tindaga muan sirri tindaga dis tay. Gurra umat duit. Obboleessoo biyyi garii miidiyaa kanarratti yoo nun argi wanni misee ijoollee lafa jalaan dalaytu. Warra Tigreef wanni asitti gaara kanas gaara asii dhabe. Soddommaan itti naqannee teennani. Akka dis olin kabini siya daba mirqaanii ira gurbaan kun hadho fidha. Dis adero fidho ita. Wallahi mirqaanuu keessallee mirqaanuu kan baga gammadde habiibi kiyya baga nagaa hin baate leenca kiyyatiin jedha. Baga rabbi si gammachiise wallahi. Amma achillee yoo maas hin argatin asitti. Amin mangisti amin. Amin. Leenca kiyya baga gammaddee wallahi hedduu gammadee hedduu mirqaan inshaallah. Amin galatu ulfaadhu. Rasaasa ofirraa balleessini dhiisi halas yoo waasit dhufan tushtu shudduu irra goota. Hudduu irratti qabnaa obboleessoo asiin ol takkittiin nu bira waliin tartu. Waan jedhe nafar sora in shaffileessee miti isin jira. Abbaan nama nuti gurra qabdootii lu Ameerikaa irraa waatu si iyya. No, anaa dhaga'ee ka dhugaatu dhaga'ee jira wallahi hin argine ijaan jechaadha malee gurraan dhaga'ee. Jechuun tiktokiin na adabaa fi malee osoo si argisiise meeshaan maanuu gadheen takka osoo argite amma fincaan qabattu. Anda kai bare. Qeerroon dhufee jira gaas. Qeerroon dhufee. Dhugaasa dhaga'ee jira nin taphatta. Irruma itti naa dabalanii waan. Mirti jalaa buusini qeerroo galchuuti. Mirti jalaa buusini mirti si deebisa qeerroo galchu. Akkasii iluu barni tokko ijoollee gaaraa kana dhagaye ijoollee bineeyyii qabna sii galee ijoollee wallahi ijoollee saahibbanii hedduu qabna sii galtee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه جرتو. جرة الحمد لله بالبلته. بلين جرة. هيا ما جت. هايه قالتهما ولو ما قالت بالبلي دبسي إني بكني تركين جرو بلي جرا هندي ده في نتركيني ويساب يورن جرو كاردي بوتة ما كاردين بالبلي ولو ما قالت وان تايفي ودفنو جرو إسني كنا إن شاء الله ولي قالت كهودرا أكما قريت إيه برينكم دبشني كفلمو إسنون دني بيتان كان ولو ما قالت أجيني سوني وان درا قريت أن كرا قريت نقورن سنو إلا الله كدرات أما مو حواسني كي كبجما في جالة تمان إمامي من مدامي دبلته كيرو في كره ولو ما قالت وري إدا وادا بريدا نو قلتن وادا بريدا نو قال مكيسا حاجة أما بالبليفت كوما إبلا ما في كوما صدو مقال وليف قال لا حاجة أما كون أما بالبليف أما لالي مسجي لالي كوما إبلا ما في كوما صدو مقال كونو حاجة أما نبرات فات يو قالي هريجا برات أكمل كون أشرا رفين رفين كناف واني هفي أشرا ميك أكتة بيكو دندسو كنافو شرا كانت فجدمي إجولة نرى تريسيدي أرجان تجرا إثنين رتيلك أرجان تجرا إلورات أرجوني إمريشا هافرسو رومبرين اسميه هندي كيسانو أني نما سجلت نترك مالي في جنان نمني إلما نما قالته فتى رب اللي قالته فتاكم جدًا مكا إساني ورنا تركسن
waamuu dirqama kiyya maaliif warroonni birallee keessatti ufaa laalanii tokkoffaa Aishaan qarshii 9,900 tanama birallee amaanaa 3,100 ergite. Okay. Roomaan qarshii 3,000 Faaxumaa Arsii Aanolee qarshii 6,000. Okay. Dr. Zainabaa qarshii 10,000. Obsi Amboo qarshii 5,000. Kiyyaa intala Arsii qarshii 10,000. Oromtitti qarshii 5,000. Warri kun warra natti risiitii ergee risiitii nama 9ti. Kanaafuu galatoomaa hawaasa kana fuulduratti jechuun ni barbaada. Warri eda waadaan ugaltan malla inni hafa yoo dhugaa dubbanne akka herreegatitti malla inni hafa. Amma micaan kun birrii gabaabduuf taa'aa jira. Wanni asirraa ol hafe qarshii 300 fi 70 jechuudha. Herreega amma 200 fi 30 lafaa qabna jechuudha. Taakkanaati wanni namni fidee dhufe. Yeroo biyya galatu. Okay, galatu mulfaatu. Nubira ana biraallee qeerroon faanatti erganii jiranii. Qarshii akka inni qabateen beektan qeerroo 5,000 mi? Qarshii akka inni qabateen. Yaa 5,000. Yaa, ka qeerroo faallee na bira ga'ee jira risiitiin. Akkasuma ammoo warri fooloo nu deebiseettanii reef dubbattan lakkoofsa kiyya isinii gadhiisee jira. Reef asirratti isinii himee jira. Lakkoofsarra waasaappii irratti galchuu dandeettan waraqaa. Akkasi. Qeerroo. Iyyee. Ijoollee qeerroo walloona ergee ijoolleen biraallee ta'e argitu jirtu laala galchaa jiru. Rasiitiin homaa rakkoon qabu warra galchitan galchaa galatooma. Waliigalatti ammallee qarqaarsa barbaadama jechuudha. Ameerikaa. 270 jechuudha. 270. Ameerikaa 70 maaliin geetti tajaajilu nama doolaara 600 maaliin 700 ni jirti jechuudha. Sunillee ni argamti itti qabaa waan akka nama argamte. Yoo sun 70 ta'e 200 jechuudha. Waliigala birrii ni galafa jiraatte wanni ammaa ta'e 200. Ati amma maal laal? Waliigala waan kalaqalqala barreeffatanii mimi. Waan kalaqalqala barreeffatan. Abarso. Akkana goona dhageeffadhaa na jalaa takkatti haa jedhu. Amma wanni inni gale waan namni kenne son ta'ini waan galchanii jechuudha. Birrii aga namni guuree. Kun waan harka ga'e. Qeerroo birrii nama aga guuramee nun beeyna. Birriin ni gala. Guyyaa takka namni galchuu hin danda'u mara. Akkas eegaa jechuun illee isinii kan jiru galchina. Guyyaa takka lamatti ni gala jechuu barbaade. Akkasitti warri hin galchin galchaa jechuu barbaade. Waan birrii guuramee jira. Yeroo takkatti marti isaa galuu hin danda'u akkasitti sii gale. Garuu birriin guuramee qajeelaan gaa jechuu barbaade. Irraallee waan nafuun jira jechuu akkasi fudhadhaa jechuu barbaade. Birriin beekaan birrii akka guuramee jechuu barbaade akkasi ilaala. Kanaafi warra. Iyyee iluu kiyya waa isinii dabala. Waan af mannaan jedhe isinii dabala. Amma hawaasni keenya kabajamaan ifaajan osoo rakkoo meeqa keessa jiran osoo miidhamni meeqa keessa jiru ifaajanii akka ifaajan tun nu jalallee namni kun guyyarraa namatti waa siisa namatti mala malata ta'achi kenninillee akka nu jalaa hin banne wanni ammaa fe ergata isin biraa 70 taate 200 dhaamsi guddaan inni dhaamate warri eda waadaa nu gal akkuma jedhame dhugaa guyyaa takkaan nama mijaa'u warri eda waadaa nu galtanis ka'ammallee akka gootan godhaatii qarshii 200 tana nu cufaa edana borutti jechuun akka midhaan kun boru bahu amma galchuu dandeessan warri itti dhiyaatan jechuun warri isinitti mijaa'e garuu waliigalatti ta'achi kennamte sun illee yoo birriin hafte tun nu jalaa nu hin guutin nu jalaa rakkatti yookiin fala nutti jijjiiruu danda'a yookiin waan biraa nu jechuu danda'a kanaafuu akka qalbiin teennallee warra waa dalge kanallee gaddeebitu kamala kennillee akka qalbiin isaa gaddeebitu haadhallee edan akka gootan godhaa 200 tana nu cufaa maalin nu cufta warri waadaa gale yoo nu galche ni cufamti birriin dhugaadha akkuma luun jedhe kanaafuu edan akka cufnu nu godha jechuu barbaadetti dhaamsa guddaatti yoo shabakaan na dalage hin dhufaa jedhe. Qeerroo kenna galatoomi ulfaadhu kabajami. Anillee wanti qoo'ee jechuu barbaada asirratti hawaasni kenna warroonni kaleessa waadaa galtaniitiin ergitanii jettan hedduu galatooma namni gaafuma takkatti namaan aanju ni beeyna nu guutu nu biyya arabaa kana keessa daleena. Maallaqa gaafuma tokkotti sawwaa'in dhumaan itti kennitu kunillee yeroo sanitti atantamaan kan siin dabarsine fa'aa jira ijoolleen hedduu waadaa galan anallee warri risiitii keessan natti erga warri akka mirxiifaa hin jiranii jechuudha sii galeemi
Kanaafuu ijoolleen keenya galchaatiin hin jira. Mee warri eda waadaa seentaniitiin eda galchuun kalee har'a galchuun isin hin mijatin ka galchuudhaa ta'e tana jalatti laqqama sadde barreessame. Namoota hedduudha ijoolleen hedduu as jala